Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caalitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isin yaa baay'atu. Warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina. Akkasumas obboleeyyan keenya biroo irraa baratu jettanii yoo yaaddan share gochuudhaan waliif qoodu hin dagatina. Tole akkuma mata duree irratti argitan Saudi Arabiyaan hojjechuu manaa irratti murtoo du'aa murteessitee torbee kana fannoon akka fannifamtu taasifamtee jirtu jechuudha. Obboleettiin keenya jalqaba irratti suura ishee argitan biyya Saudi Arabiyaa keessatti waggoota 4 duratti mana tokko keessa kan hojjettu turteedha. Osoo hojjetaa jirtu mana hojjettu sana keessatti nageenyaaf jaalalaan kan hojjetaa turte. Akkasuma immoo madaamishii fuutee gara manoota biroo mana firashiiwwan garaagaraatti geessitee kan hojjechiisaa turte. Nageenyaan kan jiraachaa turanidha. Daa'imman ishiin guddistu hedduutu jiru. Isaan keessaa immoo kan ajjeefamte mucayyoo suura gubbaa irratti argamtu kana jechuudha. Guyyaa tokko fuutee gara mana haadha ishiitti geessitee sababa hin beekamneen isheenis otoo hojii ishiirra jirtu, daa'immanis immoo otoo taphachaa jiranuu mucaan keessaa duute sun iyyaa gara mana ciisicha ishiitti gara kutaa mucayyootti deemtedha kan jedhamu. Deemtee yeroo obboleessi ishii kaatee obboleessi ishii guddichi kaatee dhaqee ishii ilaalutti mucayyoon sun billaadhaniin waraabamtee jirti. Yeroo kanatti ture obboleessi ishii haati waan bakka hojii jirtuuf bilbilee haadhatti himee haatis daddaftee poolisiitti bilbiluudhaan mucaan ishii waraanamuu itti himtee poolisiin daddafee akka mana sana waan uumame sana hubatu taasistee osoo mana hin qaqqabin poolisiin qaqqabuudhaan qabamanii mucaanis gara hospitaalaa, mucayyoon sun immoo gara qaama seeraa deemtetti. Garuu mucayyoon yeroo mana seeraa qaqqabduu fi isheen sun immoo hospitaala qaqqabdutti mucayyoon waraanamte sun boqotteerti. Billaadhaniin dubbi ishii gateetti ishii gubbaan waraanamtee jirti jechuudha. Mucayyoon kun waggoota 4 mana hidhaa turte. Isheen sun yeroo lubbuun ishii darbetti kan awwaalamteedha jechuudha. Waggaa 4 booda garuu Saudi Arabiyaan seerri ishii akkuma beekamu kan ajjeese ni ajjeefama, harka kan mure harkisaa ni murama. Waanuma ta'ametu irratti raawwatama jechuudha. Waggaa 4 booda seerri qoratee wanta jiru erga bareen booda torbee kana keessa obboleettii keenya kana murtoo du'aa irratti gaggeessee isheenis ajjeefamte fannifamteeti jechuudha. Kan du'e lamman isaaniiyyuu waaqayyoon lubbuu isaanii amaaru. Asirratti garuu waaliin jechuu barbaadu obboleeyyan biyya Arabaa keessa jirtaniif, obboleeyyan daa'ima Arabaa guddistaniif waan tokko isinii dhaamuun barbaadu. Dhugaadha daa'ima Arabaa miti. Isaan mataan isaanii warreen gurguddoo ta'aniyyuu qormaata hedduu keessa nama galchu. Anis nan beeka daa'imman guddisaa jira. Agam dadhabsiisaa akka ta'e nan beeka. Agam obsa akka nama fixachiisu nan beeka. Haa ta'uuti garuu obboleeyyan keenya waaqayyoon dabarsee nu laatiin. Duraan dursee waaqayyo hunda danda'a. Dabarsee nu laatiin inni nu haa eegu. Kan biyya keenya nagaan nu baase nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Garuu kanan isin jechuu barbaadu agafee jarri sun isin qoru yoo ta'e, daa'imman sun isin qorti yoo ta'e, isin maal gochuu qabdu? Nama obsa qabu ta'uu qabdu. Waan dhufe hundumaaf daftanii dhiigni keessan danfuu hin qabu. Of eeggannoo guddaa taasisuu qabdu. Yeroo akka malee aartanii kutaa keessan galtanii waaqayyoon keessan kadhachuutu isin irraa eegama. Yeroo aartan immoo fudhanii daa'imman rukuchuutti hin deemina. Daa'imman kun qaamni ishii akka daa'imman keenyaallee jajjaba miti waan ta'eef wanta tokko yeroo isin darbattan wanta sanaan miidhamuu ni dandeessi daddaftee jechuudha. Agafee anoo isin jaalatan, agafee anoo wajjin turtii waggaa dheeraa jara wajjinoo qabaattan aramni ilmoo ishii akka ija ishiitti ilaalti. Eenyumtuu taanan immoo ilmoo ishii akka ija isaatti ilaala waan ta'eef caalatti immoo Araboonni ilmoo isaaniitiif bakka guddaa qabu. Bakka guddaa waan qabaniifu isaanillee kan isin qoran, isaanillee jalqaba irratti kan isin madaalan ilmoo isaanii irratti jechuudha. Mana baay'ee yoo ilaalle sarratanyaan tokko waliigaltee daa'imman faana hin qabdu yoo ta'e dafanii ofirraa gaggeessu, hin tursiisanuu jechuudha.
Isaan yoomumaa hojii isaanii irratti xiyyeeffannoo hin kennan. Daa'ima isaanii irratti garuu xiyyeeffannoo adda ta'e kennu jechuudha. Kanaafuu wanti fe'aa badu, hojiin fe'aa badu fi hojiin fe'aa dhaabbatuuti. Ijoollee eegdanu sana irratti xiyyeeffannoo guddaa taasisa. Ani ijoollee baay'ee guddiseera. Mana jalqaba turettis ijoollee 5 kan jiraachisaa ture. Ammas ijoollee 3 jiraachisaa jira. Galata Waaqayyoo guyyaa tokko wanti tokko narra qaqqabee hin beeku. Isa gara fuulduraa yeroo na afes immoo Waaqayyoon nagaadhaan akkana xumursiisu fedha isaanaaf haa ta'u. Obboleeyyan koo nan beeka. Obsa guddaas hin barbaachisa. Obsa. Deebisee immoo murtoo namarratti kennuun hin danda'amu. Abbaan murtii Rabbi tokkicha. Garuu ilmoo ofii ofiiti guddisan, ofii ofiiti midhaan afaan kaa'an, ofii ofiiti qullaashii uffisanii dhiqanii jedhan ajjeesuu jechuunis abaaramuudha. Seexanni nama qorti. Gaafa seexanni nama qortu gara hin taanetti nama deemsisa jechuudha. Wanti nuti yaaduu qabnu waan uumame hundumaafuu bakka jirru yaaduu qabna. Eessan jiraa? Bakka namni naa birmatu hin jiraa? Namni koo na bira jiraa? Jennee of gaafachuu qabna. Nuti illee oduune homaa miti ijoollee. Nuti oduune homaa miti. Warri keenya gaafa biyyaa baanu xiyyaara nu erganii gaafa nuti biyyatti gallu immoo saaxinii fudhatan agam keessi isaanii madaa'aa akka isaan jiraatan bara baraaf yaaduu qabna. Ala eegaa maatiin keenya akka isaan hafan tarii har'a dhufti boru dhufti jedhanii yaaddaa akka isaan hafan sana yaaduu qabna jechuudha. Ammuma aartaniyyuu amma feetan gubattaniyyuu yeroo aariin jiru. Yeroo wanti ta'e uumame daddafaa biraa deema. Kadhata taasisaa. Kadhannaadhaan wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef kadhataan bira qaqqabaa. Waan hundumaa waan yaaddan hundumaa Rabbiin nagaan nu baase nagaan nu galchu. Adaraa obboleeyyan keenya. Kana qofa miti waan hedduu jira, waan hedduu dhaga'amaa jira waan ta'eef kan biyya ambaa keessatti miti. Biyya keenya keessatti yeroo ammaa wanta hin taane wanta namarraan eegamnetu dhaga'ama. Keessumattuu immoo yeroo dhaga'amu hojjettoonni keessan haala sinatti jiraachuu danda'u. Tarii akkas gootii jedhanii siifuu danda'u. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa